Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtaniif haala jirtan hundumaa keessatti isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan bitamtan. Yeroo kana immoo araara Waaqayyoof eegumsa Waaqayyoo keessa taatanii har'a kan geessan kallattii hundumaan gooftaan kan isin gargaare gooftaadhaan gargaaramtanii har'a kan geessan nagaan inni hundumaarra caalu nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun jaalladha. Egaan Waaqayyo karaa hundumaa nu gargaaree amma yoowwanaatti dubbii sagalee Waaqayyoo waliin barachaa jirra. Anis isinuma waliin barachaa jira. Egaa kanaaf Waaqayyoo akka nutti dubbatuuf akka nu barsiisuuf ammallee yeroo kana hin kadhanna gooftaa keenyaa jechuudha. Gooftaa hundumaa dandeessu abbaa bara baraa si galateeffanna. Waa'ee gochaa keef, waa'ee gargaarsa keef, waa'ee araara keef maqaan kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waaqa irratti lafa irratti kan eebbifame haa ta'u. Siin gargaaramne har'a geenye gargaarsa abbummaa kennu wajjin ta'e nami jabaan jabina isaatiin of gargaare tokko nu keessa hin jiru. Jabaa harka keetu nu wajjin ta'e jabina keessa guddaa sanaan nu gargaarte. Kanaaf immoo galata siif gulaannaa galata siif galchina. Maqaan kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waaqa irratti lafa irratti kan eebbifame haa ta'u. Yeroo kana immoo yaa Waaqayyo gooftaa fuula kee duratti dhiyaanneerra dubbii keessa jiraataa yaada garaa keetii nutti dubbachuun maqaa Yesuusiin jaalala kee haa ta'u. Sagalee kee akka ta'utti akka dhageenyuuf immoo ayyaana kee nu baay'isi. Yaa Waaqayyo gooftaa dadhabbiin keenyatu sin dhowwin eenyummaan keenyatu sin danqin dhoksaa yaada garaa kee isa nuuf qabdu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin utuu hin hambifatin nu barsiisuun jaalala kee haa ta'u. Isa kanaan kan mormu humni hamaan raawwatee maqaa Yesuus Kiristoos isa du'a mo'ee ka'een hojiinsaa kaayyoonsaa kan diigame haa ta'u. Ayyaanaaf araara kee keessatti nu eegi. Amma dhumaatti nu wajjin ta'i maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Egaa barnoota keenya kallattiidhumaan kan nuyi amma waliin ilaallu waa'ee kennaati sila sixootaan homminaayo. Yeroo darbe waa'ee irbaata qulqulluu ilaalleerra achi keessatti illee gaaffiin ka'e hin jiraata. Gaaffii obboleettiin keenya gaaffii kaastee turte gaaffii sana asirratti isin irra kaa'eera deebii isaas dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Amma garuu egaa waa'ee kennaati. Waa'ee kennaa ilaalla. Kennaan macaafa qulqulluu keessaa maal akka ta'e ilaalla. Egaa kennaa jechuun gosa waaqeffannaa keessaa isa tokko kaamilkoo paartii ውስጥ አንዱ ክፍል ነው kennaan jechuudha. Kutaa waaqeffannaa keessaa yookaan gosa waaqeffannaa keessaatii tokko kaamilkoo ክፍል አንዱ ነው sixoota. Waaqayyoon waaqeffachuu jechuun nuyi kan yaannu al takka takka worship faarfannaa dhumaanii isa waaqeffannu waldaa keessatti isa qofaadha. Waaqayyoon waaqeffachuu jechuun guutummaa jireenya ofiitiin በሁለንተናዊ ሕይወት ነው እግዚአብሔር የሚመለከው። ያ እስራኤል humna kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan jedhetu dubbate sagalee Waaqayyo na waaqesseedha na jaalladhuus hin jedha. Kanaaf egaa kuni paartii tokko jechuudha. Kutaa tokko kennaan kun kutaa tokkodha malee gosa waaqeffannaa keessaati kutaa tokko isinii jechuu barbaadeen. Waaqeffannaa isa faarfannaadhaan goonu qofaa miti waaqeffannaan. Innis paartii tokko waaqeffannaan galateeffachuun faarfannaadhaan galata galchuun kadhataan galata galchuun gosa waaqeffannaati. Waaqayyoof sagaduun kadhachuun lallabuun barsiisuun kun hundumtuu waaqeffannaadha. Horii ofii kennuun qabeenyaa ofii kennuun kun hundumtuu humna ofiitiin beekumsa ofiitiin hojii waaqayyoo hojjechuun qabeenyaa ofiitiin hojii waaqayyoo hojjechuun hundumtuu maalidha? Waaqeffannaadha jechuudha. Kanaaf kennaan waaqeffannaadha jettee qabachuu dandeessu. Kennaan waaqeffannaa keessaa isa tokkodha jettee qabachuu dandeessu. An dur kan natti fakkaatu kan dur yeroo wallaaluma keessa ture kan nutti fakkaatu waaqeffannaa gaafa jennu warruma kwaayirii madirakiitti ba'anii waaqeffannaa dura bu'anii saba dura bu'anii warra waaqeffannaa geggeessan isa bichaadhaan se'a.
Kanaaf waaqeffannaan gosa baay'ee qaba. Horii ofiitiin waaqayyoon waaqessuun jira. Humna ofiitiin waaqessuun jira. Beekumsa ofiitiin kadhachuudhaan, nama gargaaruudhaan, dadhabaa gargaaru kun hundumtuu amilkoo kifilna waganochi. Kanaaf egaa kutaa waaqeffannaa keessaa isa tokko seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 25 እናንተም ታመልኩኛላችሁ እርሱም እህል ውሃችሁን ይባርካል በሽታን ከመካከሌ አርቃለሁ አለው። isin garuu na waaqeffattu kan naaf hojjettu ani immoo midhaan keessanii bishaan keessan nan eebbisa dhukkuba immoo isin gidduutii nan balleessa jedha. Mee hin dubbifanna afaan oromoffaa isaarraa seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 25 akka jedha. Ani waaqayyo gooftaan kee fi ana waaqayyo gooftaa keetiif hojjedhu ani immoo midhaan kee bishaan kee nan eebbisa dhukkuba si keessaa nan balleessa biyya kee keessaa isuma kana ilaala. Ana waaqayyo gooftaa keetiif hojjedhu ani immoo midhaan kee bishaan kee nan eebbisa dhukkuba si keessaa nan balleessa jedha. Inni amaariffaa isaa እናንተም ታመልኩኛላችሁ እህል ውሃችሁን ይባርካለሁ በሽታን ከመካከላችሁ አስወግዳለሁ ወይም አጠፋለሁ ይላል። kanaaf egaa yeroo waaqayyoon waaqessinu waaqayyo jireenya keenya eebbisa, bara keenya eebbisa, nagaa keenya eebbisa, midhaan keenya bishaan keenya eebbisa, ba'uuf galuuttis in eebbifamna. Bu'aan waaqeffannaa inni tokko eebbifamuudhaaf yeroo waaqayyoon waaqessinu waaqayyo maal godha nu eebbisa jechuudha. Nu eebbisa. Wangeela takkeedha itti dabaluu hir'isuu hin dandeenye. Midhaan kee bishaan kee maal godha nan eebbisa yookaan yeroo na waaqeffattu. Isin immoo naaf hojjettu na tajaajiltu jechuudha. Ani immoo midhaan keessanii bishaan keessan nan eebbisa. Dhukkubas isin gidduudhaa nan balleessa. Waaqeffannaan bu'aa akkasii qaba jechuudha. Kanaaf egaa bu'aa waaqeffannaa keessaa yookaan qaama waaqeffannaa keessa kan ta'e inni tokko kennaadha jechuudha. Egaa biyya lafaarra kan nuyi jiraannu waaqeffachuudhaaf jiraanna jechuudha. Asirra waaqayyo kan nu kaa'e akka isa waaqeffannuufitu nu kaa'e. እጋ ከኑዳኒ በመስጠት ማምለክ የምንችለው ራሳችን ስንሰጥ ብቻ ነው ብሎታኩ ነሚ ከኑ ደንደው ጋ ከና ካና ከኑ ከንደንደው ዮ ኦፊሳ ከነ ማለ ከኑ እንደንደው ይጣቹ እንደንደው ከናንሞ ማሊዳ ዋቀዮቱ ኑ አቦም ካን ከኑ በልግስና ይስጤ of dhiibuudhaan fuula gudunfuudhaan utuu hin ta'in jaallatee itti tolee fuula ifaadhaan akka kennuudha. Isa kana kennuudhaaf immoo ittiin seena dura nami maal gochuu qaba? Of kennuu qaba. Nuyi kan ofii keenyaa miti. Tokkoffaa Qorontos 6:20 irratti gatiidhaan bitamtaniittu isin kan ofii keessanii mitiidha. Kanaaf nuyi kan ofii keenyaa miti waan taaneef qabeenyi keenyas wanti nuyi qabnus kan waaqayyooti, nus kan waaqayyooti. Waan waaqayyo nuu kenne, waan waaqayyo nuu eebbise keessaa immoo waaqayyoof kennuun dirqamaa jechuudha. Abrahaam fakkeenyaaf waaqayyoof ofiisaa waaqayyoof gatii kennee fi tokkicha ilma isaa isa jaallatu tokkicha ilma kee Yesuus tokkicha ilma kee Yisaaqin naa kenni aarsaa godhii naa dhiyeessi. Iddoon si agarsiisu irratti gaaran si agarsiisu irratti naan tolee ajajame. Abrahaam kanaaf kakuu moofaa keessatti nami waaqayyo fira koottiin jedha Abrahaamidha. ወዳጅ ያለው እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ወዳጅ የሆነው በመስጠቱ ነው ከኔራ ይቹዳ እና ዮሐንስ 3:10 irratti immoo abbaan ilma isaa dabarsee nu kenne meelala jaalalli kanarra caalu hin jiru. Kanaaf kiristinnaan kennuudhaan beekama. Isa fudhaturra isa kennutu caala jedha sagaleen waaqayyo. Kanaaf macaafuma qulqulluu keenyatu dubbata jechuudha. ስለዚህ ትልቁ ስጦታ ትልቁ የአምልኮ ክፍል ነው ይህ መስጠት። ከናን ቀበኛ ከኛ መነ waaqayዮቲፍ ወንጌላፍ ሞቱማ waaqayዮቲፍ ጉማችን ከናን ነው ላኑ ኢሰ ጉዳዳቸው ትልቁ ስጦታ ትልቁ የአምልኮ ክፍል ነው። ስጦታ ትልቁ የአምልኮ ክፍል ነው። ከናኔ
qaama waaqeffannaa keessaa isa guddaadha jechuudha. እግዚአብሔር በስጦታችን ስናመልክ የሚበልጠውን በእምነት በማቅረብ ነው። እግዚአብሔር በስጦታችን ስናመልክ የሚበልጠውን በእምነት በመስጠት ነው። የሮ ከና ኬኛን waaqayዮን waaqessinu isa caalu amantiidhaan kennuudhaan jechuudha. Kennaan keenya yookaan aarsaan kennaa keenya fuula waaqayyootti kan nuyi dhiyeessinu waan mudaa hin qabne waan guutuu ta'e kennuudhaan jechuudha. Waan caale kennuudhaan jechuudha. Kanaaf Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 4 irratti Abeel Qaa'elirra isa caalu kenne jedha. Abeel Qaa'elirra isa caalu kenne. Abeel ከቃየል ይልቅ የሚበልጠውን መስዋዕት ለእግዚአብሔር አቀረበ። በዚህ እግዚአብሔር ስለ ስጦታው ሲመሰክር ጻድቅ እንደሆነ ተመሰከረለት። እላጋ አቤል isa caalu kenne eewra qaa'elirra isa caalu kenne jechuudha. Waan caalaa ta'e waan mudaa hin qabne nutti tolee akka isaaf laannu barbaada jechuudha waaqayyo. Kanaaf kennaa keenyaanis waaqayyoon waaqessuun nurra jiraata. Tarii amma yoonaatti isiniin galle yoo ta'e በመስጠትም እግዚአብሔር ይመለካል። ለለቡ ተያጅሉ ቆፋ አርፈቹ ቆፋቱን ተይን እግዚአብሔር ከሰጠን ነገር እግዚአብሔር ከባረከን ነገር ምን ማድረግ አለብን? ለእግዚአብሔር መስጠት ደግሞ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሚልክያስ በቆና ተኮ ለኮፍሳ ጃንገ ኩዳ ለማርሰት እስራኤልን አከጀዴቱ ዋቀዩ እስራኤልን አከዴ ኮመታ ዋይክናረት ዋናፈታይ ዋንጃማታይ ዋንታ ukkufataa ta'e hatamee isa dhumetu mana waaqayyootiif aarsaa akka dhiyaatuuf kakuu moofaa keessatti egaa aarsaatu dhiyaata, aarsaa horiitu dhiyaata waan ta'eef kennaa isa ija namaatti hin tolle gabaa keessanii isa gurguramuu dideef sassaabanii kennu isa kanarratti waaqayyo hin komate hin barbaadu jedheetu saba sana akka inni komate Milkiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 6-12 jettanii ilaaluu dandeessu. Kanaaf waan mudaa hin qabne ደስ እያለን ለእግዚአብሔር እንሰጣለን ማለት ነው። ጎሳ kennaa kanaa itti adeemna isinittan hima. Kanaaf egaa lammaffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 2 irratti gaafa dhattanii ilaaltan kakuu haaraa keessatti waldaan Maqodooniyaatiin rakkina iyyuma isa gadi fagoo keessa utuma jiranii kennaan isaan kennan immoo kennaa guddaa kennu turan. Kennaa kennuudhaaf iyyumi keenya nu rakkisu jechuudha. Rakkina qabu iyyeessota yeroo hojii wangeelaatiif miilla wangeelaatiif Phaawulos faatiif iyyuu fuudhaa turan sassaabaa turani yeroo sana rakkina isaanii isa gadi fagoo keessa iyyuma isa gadi fagoo keessa utuu jiranii hojii wangeelaatiif akka babal'atu mootummaa waaqayyo akka babal'atuu fi kennaa isaanii maal godhaa turan akka isaan kennaa turan Phaawulos waldaa Maqodooniyaatti ዱጋባ በብዙ መከራ ተፈትነው ሳሉ የደስታቸው ብዛትና የድህነታቸው ጥልቀት የልግስናቸውን ባለጠግነት አብዝተዋል። ገመቹ ቀቡ እዩመ ከሰት ረክነ ቀቡ ከኑመ ከሰት ገመቹን ሳኒ እዩመ ሳኒ ሰገዲ ፈጎ ከሳሞ ከናን ኢሳን ከነን ጀዴቱ ኢሳን ገለቴፈተ እዩሚ ነመን ኢትሱ እቹ ከኑዳፍ ነሚ ዋመ ቀቡራ anguma qaburraa mana waaqayyotti hidhatama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa kennaa kennuu dhiisuun kennaa waaqayyoof kennuu dhiisuun qabeenya waaqayyo nuu kenne keessa mana waaqayyootti kennaa hangafaa, kennaa kurnoo, kennaa jaalalaa kan jedhamu bakka sadiitti qoonnee ilaalla. Kana kennuu dhiisuun kaffaluu dhiisuun kisaaraa guddaa akka inni namatti fidu Aagee boqonnaa tokko lakkoofsa 6 dhannee ilaalla. Baay'ee facaaftanii muraasa galfattanii ብዙ ዘራችሁ ጥቂት አገባችሁ፣ በላችሁ አልጠገባችሁም፣ ኛተኒ እንቁፍኔ ዱግደኒ ዴቡን እምባኔ ኡፈተኒ ኢስኒtti ኖይኔ ነሚ ሚንዳ ፉረቴ አከ ነማ ኪሲ ኡረታ ኬሰ ካኤቲ akka kana taataniitu ብዙ ዘራችሁ ጥቂት አገባችሁ፣ በላችሁ አልጠገባችሁም፣ ጠጣችሁ አልረካችሁም፣ ለበሳችሁ አልሞቃችሁም፣
ደሞዝን የተቀበለ በቀዳዳ ኪስ እንደሚያስቀምጥ ነው። warra kennaa illanne mana waaqayyo ijaaruudhaaf wangeela mootummaa waaqayyo babal'isuudhaaf hiixachuu dhiisuun kisaaraa guddaadha jechuudha. Kanaaf isaan bara sana keessa mana ofii isaanii jireenya ofii isaanii qofaa ijaaru. Manni waaqayyo diigamee jira. Waaqayyo immoo mana koo ijaara ittiin jedhe didanii kan waaqayyo dhiisanii kennuu dhiisanii kennaadhaan malee wanti manni waaqayyo keessatti hojjetamu tokko hin jiru. Wanti argamu hundumtu qabeenyaadhaan, qarshiidhaan, horiidhaanitu hojjetama. Warri Israa'elotaa kun, warri Yihuudootaa kun Haagee boqonnaa 1:6 irratti lakkeedhanii mana babbareedaa kan isaanii jireenya isaanii ijaaru. Manni waaqayyo diigamee jigee jira. Kanaaf hin qottanii, baay'ee qottanii muraasa galfattanii yoo uffattanii isinitti nu'u. Dhugdanii dheebuun baatanii uffattanii isinitti hin bareedu. Miindaa fudhattanii akka nama kiisii tarsaa keessa kaa'ee taatanii. Kun immoo maaliif manni koo jigee utuu jiru isin mana keessan waan ijaartaniifidha. Kennuu dhiisuu isaaniitiin hin eebbifamne. Baay'ee lafa amma lifaatii isaanii hin arganne. Amma dadhabbii isaanii hin arganne. Amma hojii isaanii maal hin goone hin arganne jechuudha. Kanaaf egaa kennuu dhiisuun mana waaqayyootti hiixachuu dhiisuun kisaaraa guddaa akka ta'e iddoo kanatti ilaalla. Egaa kanaaf egaa kennuun maalidha? Eebbifamuudha. Waaqeffannaadha jechuudha. Eebbifamuudhas waaqeffannaadhas. Kennuu dhiisuun immoo kisaaraa guddaa akka ta'e in ilaalla. Yeroo laannu akkamittiin laanna? Gammachuudhaan akka laannu lammaffaa Qorontos boqonnaa 9:7 እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳልና እያንዳንዱ በልቡ እንዳሰበ ይስጥ በሐዘን ወይም በግድ አይደለም ይላል። Egaa nami kennu gammachuudhaan waaqayyoof haa kennu. Warra gammachuu fuula ifaadhaan waaqayyoof kennanitti waaqayyoon gammada. Akkuma garaa isaatti yaadetti gaddaan yookaan dirqamaan utuu hin ta'in jaalalaan haa kennu. Qorontos 2:7 dubbifachuu dandeessu. Kanaaf yeroo waaqayyoof laannu maal taana jechuudha? In eebbifamna jechuudha. እግዚአብሔር በሁለንተና ስታመልክ egaa kennuudhaanis kadhachuudhaanis tajaajiluudhaanis yeroo waaqayyoon eebbiftu guutummaa jireenya kee waaqayyoof laattee qabeenyaa kees laattee gaafa waaqayyoon eebbiftu waaqayyoof laattu waaqayyo immoo guutummaa jireenya keetii eebbisaa jechuudha. Yesuus maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaan kennaa kana keessaati maal faadha isa jedhu inni tokkoffaan kurnoo keenyaadha. Kurnoo keenya kan laannu sagalee waaqayyoo akka ta'e seera uumamaa boqonnaa 4:20 irratti Abrahaam akka inni kenne. Abrahaam ከሁሉ አስራትን ሰጠውዳ ሰማይና ምድርን ለሚገዛ ለልዑል እግዚአብሔር የተባረከ ነው። ጠላቶችን በእጅ የጣለልኝ ልዑል እግዚአብሔር የተባረከ ነው አለው። Abrahaam ከሁሉ አስራትን ሰጠውዳ yeroo lolee mo'ee gale sana Abrahaam waan argate sana keessa kurnoo isaa kenne. Kurnoo jechuun 10 keessaa tokko kennu jechuudha. Birrii 10 qabna taanaan tokko hankenyamin kan waaqayyooti jechuudha. Isa iyyuu laanne የእግዚአብሔር ነው እሱ. Isa 10 keessaa tokko olitti daballee laannuudha kan nu ilaanne malee qarshii 100 qabannaan 10 hankenyamin kan waaqayyooti jechuudha. Kanaaf kurnoo kennuun abboommiidhas dirqamas. Kurnoo jechuun maalidha? Kan waaqayyooti lammas deebiin isinitti hankenyamin al tokko yeroo kurnoo galchinu waan kan keenya laanne fakkaata. Hankenyamin እሱ የእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የደነገገው ነው። አንከኛሚት እቹን አስራት እግዚአብሔር ከሰጠን ለእግዚአብሔር ስራ መስጠት እግዚአብሔር የሰጠን እንዲበዛልን መስጠት ማለት ነው። አስራት እቹን ካንኩርኖ እቹን ሰዋቀዩኑ ከነከሳ ካላኑዳ የሮላኑ ሰነሞ inni afesun baay'ee nuuf eebbifamu akka warra raajicha Haagee boqonnaa 1 irraa mana ijaarratanii ittiin uffatanii ittiin nyaatanii beelan ba'anii mindaa hojjetanii fudhatanii hin barakatuuf kun maalidha? Gatii isaanii kennaa isaaniitiin waaqayyoon waaqessuu hojii waaqayyoo hojjechuu didanidha. Garuu warri kurnoo kennan immoo akka isaan eebbifamani sagaleen waaqayyoo hin dubbata jechuudha.
እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳልና እያንዳንዱ በልቡ እንዳሰበ ይስጥ፣ በሐዘን ወይም በግድ አይደለም። ለመፋ ቆሮንቶስ 9:7 ነው መዱበት። አስራት አለመስጠት ከዘላለም ሕይወት አያስቀርም፣ ግን ከእግዚአብሔር በረከት ያጎላል። አስራት ተውካን ኩኖ ከኑ ዲሱን ኤባ ዋቀዮ ነማፍ ከኑ ኬሳ ነመት ኢርስ ነሜ አስራተላን እኔ ኤብፋሞች ሰርተን የላባችን ደሞዝ በቀዳዳ ኪስ ገንዘብ እንደማስቀመጥ ይሆናል። አስራት በመስጠት እግዚአብሔር በረከት ያጡ ክርስቲያኖች ሲናገሩ ብንሰማ ብዙ ጉዳት አለው ይላል። አናፌጋ አስራተ ከኑ ዲሱን waaqayyoon hatu akka ta'e raajicha Milkiyaas annee achirratti ilaaluu hin dandeenya. Na hattanedha waaqayyoo raajicha Milkiyaasiin maaliin kunnoo kennuu dhiisuudhaan 10 keessaa tokko mana kootti galchuu dhiisuudhaan maalla gootaniittu mana koo hattaniittu na saamtaniittu. Masraq ማለት ነው። kunnoo kennuu dhiisuun waaqayyoon hatu jechuudha. Hatu jechuudha. Hanna dheekaa kallattii maanii raajichi Milkiyaas kan hin dubbataa jechuudha. Kanaaf egaa mee kottaa qoraa ilaalaa. Yoon isin hin eebbisu ta'e kunnoo keessan 10 keessaa tokko fidaati gootaraa kootti galchaa. Ani immoo bantii waaqaa banee akkan isin eebbifne qoraatii na ilaalaa. እግዚአብሔር መፈተን ይቻላል። Kanaaf jedham gatii na hattanii fi wanti hundumtuu isiniif eebbifamuu kan dideef isa kana jedhee komee waaqayyo kakuu moofaa keessatti saba isaa koomatu keessa isa kana jechuudha. Inni biraan kennaa jaalalaa. Jaalala keenyan asiraataan ala keessa keenya waan waaqayyo kaa'e immoo jaalala keenyaan daballee kan nu ilaalnudha. Hojii waaqayyootiif kan gumaachinudha. Hangafa jechuun immoo waan waaqayyo nu eebbise nuuf kenne keessa isa jalqabaa. Miindaa keenya taanaan isa jalqabaa. Waa tokko hojjennee arganne waan gaarii arganne sana keessa isa jalqabaa kennuun hin dandeenye. Kana yeroo goonu jaalalaan goona ammas dirqamaan miti. Asirratti iyyuu dirqamaan kan jedhu tokko hin jiru. Fuula ifaadhaan gammachuudhaan dhuguma Kiristoosiin hin jaallanna taanaan waaqayyo abbaan ilma isaa tokkicha Yesuus Kiristoosiin dabarsee nuu kennuusaa amanneerra taanaan du'a ooluu keenya yaadanne keessumaa immoo Kiristoosiin jaallachuu keenya kan nu ittiin ibsinudha. Walumaa galatti kennaan waaqayyoon Kiristoosiin jaallachuu keenya kan ittiin ibsinu sababii ta'eef kennaa keenyaanitu jaalala keenya ibsina waan biraa waan laannuuf hin qabnu waan ta'eef. Yoo nuu galee kennaa jaalalaa kennaa adda ta'e immoo asiraata keenyaan ala kan laannudha. Hangafni immoo waan waaqa nuu kenne nu eebbise keessaa fedha keenyaan jaalala keenyaan mana waaqayyootti kan galchinudha jechuudha gabaabaatti jechuudha. Kun immoo maa inni kennaa'uun yoo jettanii isinitti himaa waaqeffannaadha inni mataansaa. Waaqeffannaan guutummaatti barbaada. Humna keenya guutuu, yaada keenya, qalbii keenya, qabeenya keenya, beekumsa keenyaan waan hundumaan isa waaqessina. Yeroo laannu maal goona? Waaqayyoon waaqessina jechuudha. Qabeenya keenya yeroo laannu waaqayyoon waaqessina jechuudha. Yeroo waaqayyoon waaqessinu immoo waaqayyo midhaan keenya bishaan keenya eebbisa. Xiqqoo keenyatu eebbifama. Muraasa keenyatu eebbifama. Dhukkuba gidduu keenya balleessa. Dha'ichamaa gidduudhaa balleessa jechuudha. Isin naaf hojjettu, na tajaajiltu, na waaqeffattu. Ani immoo midhaan keessaniif bishaan keessan nan eebbisa. Dhukkubas isin keessaa isin gidduutti nan balleessa. በመስጠታችን አንደኛ እግዚአብሔርን እናመልካለን። መስጠት አምልኮ ነው። waaqeffannaadha kennuun jechuudha. Waaqeffannaa arrabaatu hin ta'in qabeenya keenyaan, humna keenyaan, beekumsa keenyaan akkuma waaqessinu kennaa keenyaanis hin waaqessine. Kennaa maalii? Asiraata yookaan kurnoo 10 keessaa tokko inni kan waaqayyooti. Kennaan addaa kan ta'e immoo mana waaqayyoof kan laannu asiraata keenyaan ala jaalala waaqayyootii fi mootummaan waaqayyoo akka bal'atuuf ijaarsa mana waaqayyootiif laanna. Ijaarsa mana waaqayyoo gaafa isiniin jedhu xuubii bicha warra naquu miti. Rakkatoota gargaaruun, isa dadhabe gargaaruun, hojjettoota mana waaqayyoo gargaaruun waan baay'eetu jira jechuudha. Kanaadha jechuudha. Kennaa jaalalaatiin kan nuyi goonuudha inni kun jechuudha. Hangafas waan kakuu moofaa keessatti horiin inni jalqaba dhalate kan waaqayyooti.
horii isaanii keessaa sabni Waaqayyo hangafa mana Waaqayyootti galchuu jechuudha. Hangafa Israa'elootaas Waaqayyoof kan adda bahedha dhala isaanii keessaa akkuma kana kan Waaqayyootiif qulqulleessu jechuudha. Har'as taanaan waan Waaqayyo nu godhe keessa bakuraatii keenya laan asiraat bakuraትና የፍቅር ስጦታ ብለን በሶስት መክፈል እንችላለን። ይሄን ሁሉ ስናደርግ ይሄን ሁሉ ስንሰጥ ማል ጎዳራ waaqayyoon waaqessaa jirra. Warra waaqayyoon waaqessanitti immoo waaqayyo hin gammada. Waaqayyo immoo warra itti gammadu hin eebbisa. Mana isaanii golli keen eebbifama. Hojjetteessi eebbifamuu kan dide nagaa kan dhabde utuma hojjettee argattu miindaatu fudhattu si eebbifamuu kan dide gaafa mana waaqayyootiif laachuu jalqabdu hiixachuu jalqabdu waaqayyoon qortee ilaaluu dandeessa. Waaqayyo maal godha? Kennuu keetiin maal godha Waaqayyo? Jireenya kee in eebbisaa jechuudha. Kanaaf egaa kennaan jireenya kiristaanaa keessatti iddoo guddaadhaa fi iddoo olaanaa qabaa jechuudha. Mee Milkiyaasiin nan dubbisa. Boqonnaa raajicha Milkiyaas boqonnaa 3 boqonnaa 3 lakkoofsa 6 kaaseen dubbisa. Itti fufees ani Waaqayyo waanan ta'eef hin geddaramu. Ani Waaqayyo waanan ta'eef hin geddaramu. Kanaaf yaa ilmaan Yaaqoob isin raawwattanii hin banne. Bara abboota keessaniitii jalqabdanii amma ammaatti isin seerota koo irraa gortaniitu. Isin hin eegnes. Ani Waaqayyo gooftaan maccaa gara kootti deebi'aa. Anis gara keessanitti nan deebi'a isiniin jedheera. Isin garuu attamitti deebina jettu? Namni Waaqayyoon hin saama? Isin garuu ana saamtaniitu. ሰው እግዚአብሔርን ይሰርቃል ይላል አማርኛው። ነሳምተኒዳን ሰበሰና ሰበስራኤልን ነምኒ waaqayyoon hin saama isin garuu ana saamtaniitu. Attamitti si saamnaa jettanii immoo gaafatu. Maali ati eessatti si arginee si saamnaa jedhanii immoo gaafatu sabni sun. Isin 10 keessaa tokko aarsaadhaanis ana hin saamtu. 10 keessaa tokko aarsaa dhiyaatuunis na saamtu. Maal jechuudha? 10 keessaa tokko ankooti. Anatu dhaabe seera kana anatu danaggage. Isin garuu na saamtu. Kan waaqayyootiif kan isaanii mitiif ana saamtu. Isin sabni hundinuu ana waan saamtaniif dhugumaan abaaramtaniittu. Waan na saamtaniif 10 keessaa tokko waan na dhowwattaniif maal taataniitu? Abaaramtaniittu. Mana koo keessatti nyaanni akka ta'uuf 10 keessaa tokko guutummaatti gombisaa kootti galchaa. Gombisaa kootti mana kootti 10 keessaa tokko mana kootti galchaa. Ani immoo ittisa bantii Waaqaa banee eebba danuu isin irratti yoon dhangalaasuudhaa baadheef qoraana ilaala. 10 keessaa tokko galchitanii kurnoo keessan laattanii ani immoo bantii Waaqaa ittisa bantii Waaqaa banee yoon isin eebbisuudhaa baadhe qoraana ilaala. Midhaan keessan kan balleessu isinirra nan fageessa. Nan oofa nan ifadha. Maasii keessan keessa mukti waynii keessanii hin maseenu. Kan ana Waaqayyo gooftaa maccaatu dubbate. Isin biyya nama gammachiisu keessa waan jiraattaniif sabni warra kaan hundinuutti isin warra eebbifamtaniidha isiniin hin jedhu. Yeroo kana gootan maasii keessan nan eebbisa. Midhaan keessan wayniin keessan muki arbuu keessanii hin maseenu waggaa waggaadhaan ija godhata. Namoonni isin ilaalanii isin kan eebbifamtan isaan kan eebbifamaniidha isiniin jedhu. Yoo maal gootan kurnoo koo yoo galchitan. Kurnoo galchuu dhiisuudhaan maal taatan? Abaaramtaniitu dadhabdanii hojjettu waan baay'ee gootu garuu eebban qabdan. Amma garuu kurnoo isa seera koo an danaggage kan yoo baaftan ani bantii Waaqaa ulaa Waaqaa banee isin eebbisa. Eebbifamuun keessan immoo saba hundumaa biratti beekama. Namoonnis immoo akka isin eebbifamtan dhugaa ba'u. Kana egaa wangeelatu jedhe na saamtanii jedhe. Har'a Waaqayyoon kan saamne yoo jiraan damne haa deebifnu. 10 keessaa tokko kan keessan miti. Amma 100 qabattee kan jirtu 1000 qabattee kan jirtu 100 keessaa 10 10 keessaa tokko 50 keessaa 5 kan Waaqayyooti. Kana namin goone nama Waaqayyoon saamedha. Kun immoo gaa wangeela waan ta'eef yeroo kana goonu ummatti dirqama miti. Kenneen eebbifama.
harki koo eebbifamuu qaba. Bara baay'een dadhabeen eebbifamne. La dhoksaan eebbifamuu kennuudha. Kennuudhumaan eebbifama namni. በመስጠት የሚጎለን ነገር የለም። እጥፍ ነው የምንባረከው። ፈጫሶ jechuudha. Facaafachuu jechuudha. Nami sanyiin facaafanne waan hammatu hin qabu. Nami hin laannes waan galfatu hin qabu. Isa hojjettu caala kennite irra eebbifamta. Dhugaama isaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kanaaf kennaan kun sagalee waaqayyooti waaqeffannaa. Kennuudhaan bu'aa arganna malee hin kasaaru. Isa utuun kenninan keenya walitti qabannee keenya caala kenninee daballee iyyuu laanne irra eebbifamna. Wangeelatu jedha waan ta'eef kennuun immoo waaqeffachuudha, eebbifamuudha waan ta'eef kana booddee kennaa keenyaanis kurnoo keenyaan kennaa jaalalaa illee keessa keenya kennine kan nu hafuurri waaqayyoo keessa keenya nu kaa'uu laanna. Hangafis akkuma kana jaalala waaqayyoo irraa hin qabnu kan goonuudha. 10 keessaa tokko garuu dirqama. Isu giddaan yennaan ta'e አይደለም አንኮቴ ደ waaqayyo. Qarshii 100 kenneera taanaan qarshiin 10 ankee miti. Waaqayyoof laattee hin jedhamu. Inni kan waaqayyooti. Isu inni kun gidd ነው የግድ ነው waaqeffannaa kanan goonu yoo ta'e waaqeffannaan keenya hirruudhaan kaassaadha. Waaqa biratti fudhataman qabu. Kanaaf kennaa keenya akkaataa kanaan akka waaqayyoon waaqessinu gabaabaatti kana fakkaata jechuudha. Kanaaf kana booddee kennaa keenyaanis isa akka waaqessinuuf gooftaan ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Gooftaan nu haa gargaaru. Eebbifamaa barri keessan haa eebbifamu. Barnoota itti aanu waa'ee sadan tokkummaa baranna. Sillaasee isa jedhamu. Sillaasee kan jedhamu caafamee jiru garuu sadan tokkummaa waa'ee abbaa ilmaaf hafuura qulqulluu jechuudha. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa fi waaqa hafuura qulqulluu isa jedhu barannaa jechuudha. Barumsa kana gara xumuraatti fidaa jirra. Isa booddee waa'ee akkaataa isin itti cuubamtan yeroo nuyi itti ilaallu jechuudha. Gooftaan baraa fi jireenya keessan eebbisu eebbifama.